Oduu ariifachiisaa akkasuma waa'ee Sa'aad Muktaar irratti namoonni yeroo ammaa kana maaliif duulaa jira? Namoonni keenya yeroo tokko Oromoo guddatee bakka guddaa ga'u hamilee isaa tokko maaliif jajjara? Sa'aad Muktaar dhuguma mallaqa namaa dhokkattee moo akkami? Dubartii kana garuu ani akka irraa viidiyoo isiidhaa hordofutti waa hedduu irraa baradhee waa hedduu irraa isirratti argee jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jecha anallee nagaa guutaa alhamdulillah. Asuma viidiyoo kana laayik gochuu fi sheer gochuu sabskiraayib gochuu hin dagatina. Viidiyoon har'a qabadhee isin dhufe akkuma beekamu waa'ee Sa'aad Muktaar irratti yeroo ammaa kana duulamaa jira. Sababbiin Sa'aad Muktaar irratti duulamuuf innillee dubartiin kun dubartii jabduu waa'ee yeroo dubbattu yeroo hundumaa waa'ee isii seenaa keessa dabarte ifaajee fuftee kaatee ba'aa bayii hedduu ceete namoota kaampaanii bakka hedduurra qabu jechuudha. Ilaa hanga biyyoota alaa bakka hedduurra kaampaanii qabu. Dubartiin kun dakka isiiti moo dakka isiiti miti. Namoonni tokko mallaqa ijoollee nyaattee mallaqa namaa nyaattee akkasitti sadarkaa kana ga'uu dandeetti. Kan kennitu kennitee kan kennine immoo dhiifte jechuudha. Sa'aad Muktaar garuu akka irraa ilaalutti akka isii arginutti hojiin isii baay'ee dansaa kan ta'ee fi barnoota irratti cimtuu kan taate. Barnoota sana irratti illee namoota kuftee kaatee ba'aa bayii hedduu ceete sadarkaa guddaa kana ga'etti keessaa isii tokko natti jedhee yaada. Garuu namoonni hamilee isii cabu tattaafatan kun maal isitti yaadaniiti? Wanni Oromoo tiyya namoota guddatanii bakka ga'an Oromoo ta'ee namoota guddatee mataa isaa ol qabatu. Dubartiin kun odoo nama dhuunfachuu taate odoo nama nyaatu taate maaliif miidiyaa irratti ol baasee peejiin isii gara feesbuukan ta'ee tiiktookin ta'ee instaagiraaman ta'ee yuutuubiin ta'ee gama hundaan hojjetti jechuudha. Ifaan bilisatti baatee hojjetti waadhoo isaan beektu jechuudha. Nama guddachaa jiru seenaan isii kan yoo hordoftanii hubatan taate Sa'aad Muktaar yeroo Dubaay dura jalqabdu Dubaay akka ammaa kanan jirtu jettee dubbattee jirte jechuudha. Viidiyoo isii namoonni dhaggeeffatanii jettan jechuudha. Sa'aad Muktaar dhugumatti ana isiirraa waa hedduu baradhe jechuudha. Anaafis fakkeenya kan taatu keessa jedhee kan hubadhe Sa'aad Muktaar. Namoonni garaagaraa yuutuubaroonni gurguddoon akkasumas warroonni tiktaaktara aktiiviznoonni namoonni hedduun Sa'aad Muktaar akka nama cimtuu taate gaafii adda addaa gaafatanii akkamitti guddattee sadarkaa kana geette kan jedhu gaafii hedduu isii dhiyeessan jechuudha. Namni keenya garuu maaliif rakkoo inni keessatti akkanumatti namarratti fudhatu maali sababni isaa? Oromoon guddattee sadarkaa guddaa geettuuf bakka tokko geettuuf nama borsi fayyadu nama mootuu barattee boru itti dhuftee nama akka nama sanii fakkeenya taatee guddachuu dandeettu maaliif hamilee cabsuu yaada jechuudha. Sa'aad Muktaar yeroo hundumaa namni tokko gaafa ka'u gaafa guddatu ijaarama barbaachisa jettee viidiyoo isii keessatti sirriitti hordofa dubartiin jechuudha. Viidiyoo isii keessatti dubbatte jechuudha. Nama tokkoon ka'uu hin dandeettu namoota hedduu walitti gaafa makamte guddachuu dandeetta jettee wantoota kana hundumaa irraa dubbatte. Namoonni keenya garuu mootuu dhugumatti hamilee nama cabsuu hedduu tokko tattaafatan jechuudha. Ana baay'ee tokko kanatti dhagame garuu waa'ee ishee yeroo dhaggeetti hin dhiisnuu hanga bakka isin jirtutti biyya keessas ta'e biyyaan baas ta'e isii hordofna jedhanii yaalaa turan. Haa ta'u malee garuu yoo dhugaan jiraatte hin milkaa'an. Yoo dhugaan akkuma namni irratti duulaa jiru haasawni namaa kun dhugaa taate immoo anuu yommootu akka namaatitti isii maaliif hojjettanii nama tokko nama haqa namaa nyaatee sadarkaa guddaa irra ga'u kun immoo ani beeku akka itti ilaalu. Garuu ilaalchi kiyya keessatti ani nama saniif bakka hin qabu. Sababni isaallee dafqa namaatiin guddate waan ta'eef. Sa'aad Muktaar yoo dubartii dafqa namaatiin guddate taate garuu baay'ee tokko gadi ani akkanumattu jechuudha bira kuta. Garuu namoonni keenya namoota kana hubachuuf waan tokko namni kun akkamitti guddatee sadarkaa kana ga'e jechuuf dura duuba isaa hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Qorannoo isirratti godhuu namni kun akkamitti ga'e. Sa'aad Muktaar barnoota kitaabotii adda addaa dubbisti nama cimtuudha. Kitaabota garaagaraa dubbisti. Ka'umsa keessa namni hin jiraata hin ka'a yeroo dura. Sa'aad Muktaar yeroo jalqabaatiif kan isiin itti dhalattee guddatte biyya Saudi Arabiyaa ergasii gara biyyaatti kan taate galteedha jechuudha. Seenaa dubartii kanaa dursaa hubadha. Maal isiin akka taate eenyu akka taate hubadha. Boodarra mootuyyuu isiin guddattee nu caalte jettanii irratti duuluuf hin tattaafatin. Kuni hamilee namaa cabsuu ta'a. Dhugumatti namni tokko gaafa guddatee mataa ol qabatee jedhe namoonni keenya daddafanii tarkaanfii cimaa sirratti fudhatu. Sababni isaallee guddatee na bira ta'e waan ta'eef jechuudha. Kuni sheekutiiwwan kanarraa ni dubbatti akka ani ilaaluutti akka ani hordofutti illee sheekotni waa'ee namoota tattaaffii qabanii fi jireenya isaanii fooyyessan namni tokko gaafa bultii tokko yookiin immoo gaafa qabeenya tokko horate namoonni duulli itti baay'ata. Sababni isaallee namni sun isa caalee waan ta'eef jechuudha. Obboleeyyan keenya nuti maaliif yeroo hundumaa wal cabsuu fi wal tuffachuuf deemna nama sadarkaa tokko irra ga'e jechuudha. Haqa namaa yoo irra qabaate haqa isii deebisi jedhanii keessan.
malee miidiyaa irratti baasanii maaliif dubbatan? Gaafa dhiyoo tanaa milkii intalli hawwi jedhamtu keessan dhiistee gara miidiyaa irratti baaste mucaan sun bifti duraaniiti bifti amma garaagarummaa ta'e sababni isallee hamilee nama tuutan jechuudha. Isin namoota ol ka'oo kana namoota jajjaboo kana silaa waan kana keessan gorfatamee sirnaan akkasitti uummata isaati yaani jaarsota jira aadaa jira jechuudha Oromoo keessa. Garuu miidiyaa irratti baaftee har'a isii xiqqeessitee mataa gad deebiftee ol deebiftee hojjete bu'aa maatii qaba. Namni tokko iddoo tokko ka qabu namni tokko gaafa karoorfatee waan tokkoon godhan jedhee bakka itti fufee guddata jechuudha. Saad Muktaar irratti dhugumatti ani baay'ee kan jaaladhu akkuma isiniin jedhetti garuu mootuyyuu waa'ee ishee kana sirriitti hubadha. Dursaa oduu arrabsuu oduu qeequu fidii jedha Oromoon jechuudha. Fidii hin dhiifnu akkatti jala deemnee akkatti bunnee akkatti isii bunnee akkatti isii buqqifnu maal argattee isii buqqifti. Namoonni nu nyaattee Saad Muktaar jedhamee jira nama sana baaftanii dhugaarratti hordoftanii hojjetan Saad haqa mallaqa namaa kana nyaattee akkas jettanii murteessuun keessan sirri garuu mootuyyuu ol kaatanii lafuma kaatanii dubartiin dubartii irratti duultu dubartiin yeroo ammaa dubartii irratti duultiyyuu waan hin beeku sababa isaaniillee hin beeku kun waan hin taane jireenya ilma namaa keessatti dubartii dhiisii dhiirmaayyuu maaliif nama cabsu namni jireenya ofii keessan fooyyessuudhaaf waa hedduu ba'aa waa'ee hedduu keessa. Fakkeenyaaf nuti ijoollee biyya Arabaa jirroo fudhanne waa hedduu dabarsineetiin kawaa godhatee kassaree qabaatee kadhabee harka isaa qullaa manatti gala. Garuu dubartiin kun yeroo hundumaa ijoollee keenya sirriitti gadi qabdee gorsiti. Namni isiin hordofu malee namoonni keenya irra baay'inaan isiin hordofan garuu barumsi isiin namaa dabarsitu barumsa cimaadha. Dhugumatti waan si kakkaasu jechuudha. Dubartiin tun akkamitti haqa namaa nyaatti hin beekamu kaanii waan rabbiin namni gaafa duniyaa keessa seenu ni jijjiirama. Maaliif duniyaan tun si jijjiirti. Duniyaan tun beektaa yaani dhugumatti namaaf namallee wal nyaachifti. Haa ta'u malee garuu ani seenaa isii irratti akka hubadhetti garuu barumsa isii keessatti waan isiin beeku. Haa ta'u malee si barsiifti. Akkamitti akka kaatee maal keessa akka dabarte seenaa ofii miti. Odoo seenaa ofii himuu baatte dhukkuba kana hundammoo ka qabdu akkamitti waa'ee kanaa mallaqa namaa nyaattee ukkaamsitee irrateetti. Isiin tun haadha qabeenyaa haadha kaampaanii garaagaraa qabdu jechuudha. Haadha ufitti amantee koonfidensii qabduun gabbaatee uummata isii duratti bitaa mirgaan tattaafatte jechuudha. Yeroo tokkoof yeroo dheeraadhaaf gara yuutuubii irraa baddee as dhiyoo kana deebite jechuudha. Anu waa'ee hordofaa ture. Maaliif bakka baddi hin beekne malee yaala yuutuubii isii sarchi godheefaa yoo naannofin viidiyoo isii sarchi godheefaa dubartii san hin hordofan sababni isallee barumsa irraa argatta waan ta'eef garuu mootuyyuu amma haalli deemamaa jiru duulli isii irratti deemamaa jiru bakka baay'ee tokko kan nama jibbisiisu dubartiin tun har'a gabbaate harka kenniiti otoo nyaatteyyuu fakkeenyaaf isiin tuni sadarkaa guddaarra jirti. Namoota isiin fakkeenyaaf yoo mallaqa kana dhugumaan namoota nyaatte hin nyaatin yookiin immoo namoota irraa fuute hojjechiifti hojii san dhoogise irraa kufiftee keessaa baaftee jechuudha. Isiin of biraa qabdi. Namoota san dhiifama gaafattee maal gootee jedhanii maal hin beekani. Ala kulli haan hundumaa jettuu waan ani isiniin jechuu barbaadu hordoftoota kabajamtoota uummata Oromoo hundi keessanuu namoota gurguddatanii Oromoof faayidas dhabuu baatu. Oromoodhaan intala Oromooti jechuun sun ni ga'a jechuudha. Saad Muktaar nama jabduudha. Garuu mootuu akka amma hamilee cabsitan kanatti baay'ee natti ulfaata. Ani mootuu dhugumatti nama tokko hamilee namaa cabsuun dursaa waan isaa hawwatudha jechuudha. Keessan fitachuudha. Miidiyaa irratti baatee iyyitiin maasii godha. Fidaa jechaa oolte maasii godha. Waa tokko siin dabalu. Obboleettiitii obboleessa kiyya hamilee namaa cabsuuf ati hoo duubni kee maanni qulqulluu ta'uu kee hubata sillee burusitti dhufa jechuudha. Akkisii tuqe kanatti gara hin taane illee si tuquu danda'a. Waan hin taane si tuquu danda'a. Kanaaf obboleen kiyya waan tokko haasa'uun duratti dursaa qalbii keessanii yaani waan tokko addaan baafatanii yaani waan tokko addaan baafatanii dharaaf dhugaa addaan baasanii itti seentan akka amma mucaa milkii jedhamu kana baay'ee hamilee tuuttan garuu nama jabaadhaa rabbiin keessa haa jabeessu namoonni ciccimoon jajjaboon hedduutu jira gadi hin bahin malee abbootiin qabeenyaa Oromoo ta'anii kan dhokataniitu jira jechuudha. Namoota akkanaa kana gaafa isaan miidiyaa irratti dhufan kuffisuuf hin yaadina. Namni keenya dhuguma namoonni amma dubartiin tun jechuudha. Dubartii kana gajaaltu hedduutu jiraachuu danda'a. Fakkeenya fudhadhaa dubartii takka jechuudha. Makkiyyaa Qaadimaaniyyoo jedhamte dubartii beekamtuu jabduudha jechuudha. Dubartiin suni dubartii jabduudha dhugumatti. Garuu miidiyaa kanarrattis dubartiin suni miidiyaa kanarrattis haga sun danduftu dalaguu isiiti hojii isiiti haadha qabeenya qabdi qabeenya guddaan qabdi jechuudha. Namoonni gaafa
akkatti tattaafatanii namni kun ka'umsa isaatirraa dubartiin amma ani jedhu kun illee Makkiyaa Qaadimaam yoo ka jedhamtu kun seenaan isillee akkuma seenaa Sa'ad Muktaarii jechuudha. Suudii irraa biyyarraa gara Suudiitti barbaree naggaadaa turte. Garuu isiin amma haadha qabeenya guddaa jechuudha Itoophiyaa keessatti. Dubartiin sun hin beektan kan mana isiitti yeroo duraatti gaafa hidhaa bahuu jawweeni mana isii kennite jechuudha. Maaliif dubartii cimtuu dubartii jajjaba jechuudha. Namni dafqa isaatiin bakka tokko gahaa malee dafqa namallee hin jiru. Maali sababni isaallee namoonni bebbeekamoo warri dur hojii eegalan hojiin isaanii suni yeroo san kuusannaa qabata. Sanitu sadarkaa guddaan ga'e lafoota garagaraatti bituun biyyoota garagaraa keessa deemanii hojjechuun. Nuti warra har'aa dhufne nama maqaa balleessuu, nama nyaachuu, nama arrabsuu, nama fixuu malee waa tokko bu'aa buusan jiru. Dubartoonni ciccimtuun akkanaa kun kan beekanii kan miidiyaan irra dhufin hedduutu jira. Isin jechuu barbaade namoota baay'eetu jira. Isin waruma dhufe hamilee cabsuuf hin fiiginaa isin jechuu barbaada. Sa'ad Muktaar anammallee waa tokko isin jechuu barbaadu. Kabaja jaalala sii qaba. Hadhas taanaan borus taanaan sababni isaallee hojii keetu si boonsa waan ta'eef hojii kee ittiin boona haqa nama yoo kan nyaatu ta'e mootu yoo isinuu yookiin immoo dhiifama naa godhaa warroota isa nyaatu yookiin immoo qabeenya qabdi qabeenya guddaa qabdi. Namoota ni beeyti uummanni kun ka dirqu taate dhugaan kan nyaatu taate isinuu gabbaate eeyyeen namoonni warra kana dubbatan kun ragaa qabdan ragaa qabatanii yoo itti fiddan isinuu yoo eewwanamoota akkana itti dubbachuu dandeetti. Garuu immoo maqaa balleessii hin deemina. Homaa isin hin godhu homallee isin hin fayyadu. Dhugumatti huma takka isin hin fayyadu. Akka isin ta'uu dhabne yoo waan nyitan malee ani hin beeku. Alaa kulli haal hundumaanuu rabbi keeraa taasisu. Viidiyoo keenya mootiyyuu laayik gochuu, sheer gochuu, sabskiraayib gochuu yaada keessan irratti mee barreessa. Hin tuffajjina biraan darbina. Isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota tiyyaa. Asumaan iddoo kanallee daawwadha. Iddoon kun iddoo kaaseetii qabatamu.